Raacheen dhufee anarratti geema qabate an irraa asiisee akka waan isarraa siisee yoo itti fakkaatte an sanee miti. Yoo itti fakkaatte sanee miti. Qacellu gurra banii dhageeffadhu. Ummata sirkaarraa hin guyyaa kana siise. Xiiqiin isaa stiil bakka san jirti waan taateef jecha ani giftaran qabaa jeenni. Giftarri kiyya kophaadha. Cofi komantii giftarri kiyya kophaadha. Giftarri keetilleen kophaadha jedhe. Okay. Ani giftarumaa hun qabaatin. Inni giftaraan dhaaddate ani giftarumaa hun qabaatin fakkeenyaaf. Nin qaba giftaran qabaatin mee. Hundi isaanii ta'anii dalaalaa jiran. Nin beeka tokko tokkotti. Maqaa isaaniitu as keessa seenaaf sodaatanii gubbarraa ta'anii dalaalaa jiran malee ni beekan. Akka dubbiin tiyyatuun dhugaa taates ni beekan. Giftaraan dhaaddate ani giftaraan qaba giftarri kiyyaa fi ka'isaa kophaadhaa yoo jee giftarri arraan tana dhufee ummata keenyaafin dhaabbanna jedhuu fi giftarri guyyaa san inni dhaaddatuunoo giftara kame. Oromoon tun lamaa jira. Oromoo version 1 fi version 2. Moodhiiroo ana qofaatu Oromoodha. Waan je'uutu na keessatti uumame. Zaayiraan isinitti hima ani nama maleekaa miti. Hangam fedhe yoo nobsa qabaadhellee namaa beeka. Siigalee? Tanaaf guyyaa kana dabarsi jennaan akkumaan ani guyyaa kiyya ummata kiyyaaf irraa bu'ee dura aanee waanin taphadhu haa tapha. Guyyaa kana dhiisuus niin danda'an guyyaa 30 takkaa kana. Garuu ammoo wanni jiru guyyaa lamaan gurbaa kana jijjiirsise. Gurbaan kun ummata sanbira labsate. Raacheen ummata oli. Raacheen ummata oli. Ummata beedhaa oli. Ati waa'ee raachee maaliif akkanarra deddeebitee dubbattaati? Waa'ee raachee dhiisa amma isin murteessaa akka ummataatti. Simple. Irra diban ta'uu bar dhugaa walitti himuudha. Waa'ee dhuma raacheetu si dhibaa jira siin argaree fuute akkasii miti. Akka qaama hawaasaa tokkootti wanti ta'uu qabu kana. No, koi warri biyya keenya raachee nu dhiyeessaame irratti walaa dhiifamu nu godha. Waggoota karaa Oromoodhaaf quuqamta taanaan Ustaaz Hamzaanis raacheenis dhaabuu qaban yookaan immoo jarri lachuu haa taphatan jechuudha malee raacheen uummataa yeroo 99 jirtu. Alex nurraa muut godhaaboo maali nama dhaggeeffatu. Alexiin bifa bu'aa raachaati raachaan isa duuba taa'u jira raachaan barsu. Warti of kabajji yaado sababa Ustaaz Hamzaatiin argaree fuuti sitti deebisaan jiru. Dhaabbadoo yoo dhiise. Raachee yoo baaboo Oromoo lafa nurraa usaagaa guutaa kaa dubbannu ilaama teenyee sin dhaggeeffatu jirra. Raachee yoo itti dhiyaatu taate Alex isa Sheikh Hamzaa itti dubbachuu jirra akkanuma suduudhaan deemiti raachee dubbadhu. Akka raacheen asirratti dubbatamu hacarraa kan nu jiru simataa keeti. Atiitu Ogguu dubbattuu namni aaree siyaafaan dubbachuu jiran. Raachee namni maqaa kaasuu jiru hin jiru hangaati hin jirre. Ifiifi asirratti akka dubbatamu godhu jirta. Yoo dandeesse deemi gabbuuti raachee dubbisi nuti isa dubbisu jirra isa dubbisi yoo dandeesse. Yoo dadhabdee achumaan nurraa hafi. Sheekha. Kamseete an kanan jedhe bar raacheedha mataa qabaan jiru an baabsii nama jala erdeeraa. Raachee dubbachuufis uummanni kun raachee dubbachuufis mirga qaban obboleeyyanii. Raacheen akkatti dubbatu qabanaan raacheen bakka jirutti dubbata. Akka Oromoo iflaali caljii taa'e uummanni kunis Oromoo raacheenis Oromoo kafadee isa qeequu danda'a. Kafadee Sheekh Hamzaa qeequu danda'a. Sheekha. Qeequu dhiibbaan garaagaraa bara. Sheekha waan kana murtii mataa keetiitiin nu gabbeeyyi. Nuti akka obboleeyyaniitti hogguu nu gaafattu yaaduma dooktar dhufe kana namni hedduu dooktarri dubbisee jira. Warra dhufeessi dubbachuu hin dandeenye asirra ba'ee dubbachuu hin feene jechuudha. Yaa waan asii dabarsu innis dabarsu jira sheekha keenya dhaggeeffadhu. Ani bara ammoo guututti ani guututti yaada. Sheekha laalfa wanni fadhe haa dhufu jiiti itti gabbee yoo hinkin yaadni kanuma dooktar Siqannee kanaaf bareeda kaniin siif iloonis. Hogguun dabeeke laal namni taphatu kun hundi giiftara mataasaa qaqqaban.
Amma giiftaroonni feekaa ogguun arku jechuun hundinuu warra shirkaa bira dhaabbachuu fadhu irra hedduun. Akkas. Bakka lama tahan kanaafuu kabiraa laaluun sirra hin jiru. Ati shirkaa laaltee shirkaadhaaf obboleeyyan kiyya shirkaatiif hawwan kiyya shirkaatiif jiiti waan kana dhaabbadhu dabarsiyoo dandeesse bareeda. Irra filatamaa irra caala rabbi birattis nu birattis. Nuufillee gargaarsa goote jechuun maal nuti geemas gargaaraa numaa gargaarte yoo kana goote. Si galee akka obboleeyyanii haasa'u jirra amma yoo hinkin ammoo murtii teetiin murteessiiti. Koomatee gabbee malee girrisaa asirratti girgir gootee geema Sheekh Hamzaati irraa kana namni taa'ee haasa'uun akkami Sheekh. Laal abbaa biyya dhiifama naa godhiiti yaada xumuraa kiyyaan fixadheen gabbaa yoon sin mufachiise. Anan jedhe laa ani Ustaaz Hamzaan mana sa'aatii kana miti amma sa'aatii kana deeggartoonnis giiftaroonnis namoonni hordoftoonni isaatis gar tokko kan rafan gar tokko kan ta'anii jiran biyya jiraa miti irree namni galgala sa'aatii akkamii akka ta'e Ustaaz Hamzaan iyyuu ni beeka. Yeroo namni wal gahutti mana isaa banateet dhimma kanaatu nu qabe akkam goona jaranaa yaada gara caalu murteessa. Raachee mana isaa banatee yoo barbaadan immoo lamaan keessa walitti dhuftanii bakka namni tokko hin jirretti maqaa nama biraa sitti yaaminaa waan biraa fakkaata reefurra deddeebinee kan dubbanne kana. Alex bar dhimma Oromoo dubbachuu jirra barbaaleessa kee. Dhimmi Oromoo immoo murteessitee gaffidda kaa isin lachuu dhaabaa jettee Oromoo wajjin mari'attee fiddee irratti murteessita murtee Oromoo keessaa yoo ba'an waan biraati. Garuu bakka Ustaaz Hamzaan jirutti raacheenis dhiisuu qaba gaafa jettu waan biraa fakkaata. Anamma bar yaada keessii nu bar. Ati bar antara dhibu maal ni beektaa maqaa raachee kana gizee dhawa maaliif soogidee akkana si tolkan antara. Maaliin natti tolkayee miti. Bakka abbaan jirutti dubbifnaa jenne raacheen nama homaa fi bakka jireenya qonnaa. Naabsa hikmoo kiyya naabsa. Laala Alex wanni jenne fakkeenyaaf amma Ustaaz osoo jennu dubbiin bakka hin jirtu bakka warra koomentii osoo hin taane bakka amma abbaa biyyaa siin jedhe kanatti fokkos godheeti. Ani bara ani shakkiin qabu bakka ani yeroo hunda dhuguma rabbiif nama biratti illee inni amma waa tokko jira isin nama dhiirra billee qomaa qabu nama sheekati. Senegalee namni rabbii jecha of gaqqabe jechuudha. Dhugaa warra koomentii waan fe'aa jechuudha. Namni rabbii jecha of gaqqabe osoo beeku akka waan hin beekne osoo argu akka waan hin argine osoo hin sodaanne akka waan sodaatu rabbii jecha of gaqqabe ummanni kun ummata irraa dhalattanii nama ummata kana dura jiru miira koomentii akka ijoollee feemasoota zabana kanaan dubbisina isin nama dhiirra rabbii qobaa qabu. Ani dhugaa rabbii hordoftoonni keessan jaalattoonni keessan warri isinitti dubbachuu saalfate asirraan osoo as keessa jiru bilbilaan faana kaasan irribaa bilbilaan ka irribaa Senegalee miti kana waan ta'eef dubbii kana yaada keessa galcha irra hedduun hiriyoota keessanii gargaarsa kana karama dhuunfatirraa ka'ee ka biyyaa irratti dadhabaniiru warra kaardii jaraa leenca bituu didee jira Senegalee miti soo karaa kanallee yoo hubattanii bareeda yoo guyyaa keessanillee jummaa kanallee yoo taphattan ana bareeduma har'as yoo taphattan guyyaa even guyyaa gargaarsaa sanillee yoo taphattan rakkoo miti badheen gadda tapha sadii ture agarre guyyaan keessan bareeduuf immoo isin hordoftoota keessan dhageeffatuu qabdanii jedhe kun yaada'anii yaaduma isin dhiyeesse ani akka asleetitti guyyaa tapha keessanii homaarra godhe kana godha yoo qabaadhe spiir chaalenjii bana yoo dhabillee dhufeetuma akka taphni garuu taaptaa maal goosisa kanuma malee wanta miti giiftara guddaallee miti nama humna qabu miti Senegalee rabbi isin sadiinuu haa milkeessu an hawwiin kiyya isinillee rabbi irra haa oolchu raachelee irra haa oolchu ummata keenya kan rakkatellee rabbi rakkoo keessaa haa baasu hawwiin kiyya kana miira wannootin koomentiitii fi warra nama arrabsuu kanaan dilas hin deemina isin nama guddaa nuuf taya yaada nama guddaatiin nuti gakkoota yoo guyyaan kiyya jijjiiramillee jettu murtii hin jijjiiramu jettanillee murtii dhiiraa murteessa guyyaa keessan gakkoota yaada ummata yoo fuutan hunduu kun akkatti yaada hunduu akka malkii isaa yaada akka dheerinaaf gabaabina isaa yaada waan ta'eef isin 31 taphachuu qaba jennaan taphadha. Immootu guyyaa duraa sanuu saftirraa as bute guyyaan kiyya eegee balu taphatamuu qabnallee guyyaa sanittillee deebisa rakkoo miti jechuudha. Abbaan yoo guyyaa saftii keessanittillee deeffatan rakkoo miti. Dhummas yoo taphattan rakkoo miti. Yoo dabarsitan immootu
waan hordoftoonni keessan fedhan ani afaan namaatiin dubbadhe amma kana yaada kiyyaa Naaf miti galu jira. jechuudha. Ani ilaalamma asliini afaan inni dubbachuu jiru niin beeka. Afaan ijoollee teenya tan gartee goshte faamiliitiin dubbachaa jirta. Goshte faamiliin hundi isaanii niin beeka saayibban kiyyaa na jaalatan. Waan kan akkaataatti natti dubbataniin dhaban. Ani immoo goshte faamilii jechuun nama biraatii miti beeka. Giiftaroota Harargee jechuudha jara keenya. Uummanni keenya kan Harargeedhaa gaafa gargaaramus jarri kun wanni isaan godhan waan takkaa uummanni isaan duran godhin. Reyaaliitii barbaaddaniimi waan takkaa uummanni isaan duran godhin godhan. Kaashaap irratti meeqanuu kannan achirratti meeqa dalagan. Qaceello gurra banii dhaggeeffadhu. Ani tana wallaaleetii miti. Hundi isaanii akka dubbiin tun isaan cinqu jirtu niin beeka. Goshte faamilii hundi isaanii silaa akka mataa isaanitti geema takkaan taphatamin na taphachiisuu barbaadan. I know them very well. Qaceellootti dhaggeeffadhaa. Garuu ammoo dubbiin isaan duraa wal nyaatte. Dubbii gargaarsa sirkaa kana. Gargaarsi Harargee tahee gargaarsa kanarratti wallaaleetii miti beekaa tana hunda jara keenya. Waan ammoo obboleeyyan kiyya gama duubaatiin jechuu barbaadan. Anaan jechuu barbaadan kana annama ashaararraa fahamu. Reyaaliitii yoo barbaadan nama ashaararraa fahamu. Ammoo waan kana keessa reyaaliitii jirtuun isinii hima xiiqii namni na waliin qabatee na injifatee hin beeku ani online irratti je'essan akkuma jirtutti tahee Oromoo gadi nu hundinuu eega jenne raacheen dhufee anarratti geema qabatee an irraa asiisee akka waan isarraa siisee yoo itti fakkaatte an sanii miti. Yoo itti fakkaatte sanii miti. Qaceellu gurra banii dhaggeeffadhu. Ummata sirkaarraa hin guyyaa kana siise. Xiiqiin isaa stiil bakka san jirti waan taateef jecha ani giiftaraan qabaa jeenni. Giiftarri kiyya kophaadha. Cofi komantii giiftarri kiyya kophaadha. Giiftarri keetilleen kophaadha jedhe. Okay. Ani giiftarumaa hun qabaatin. Inni giiftaraan dhaaddate ani giiftarumaa hun qabaatin fakkeenyaaf. Nin qaba giiftaraan qabaatin mee. Hundi isaanii ta'anii na ilaalaa jiran. Nin beeka tokko tokkotti. Maqaa isaaniitu as keessa seenaaf sodaatanii gubbarraa ta'anii na ilaalaa jiran malee ni beekan. Akka dubbiin tiyyatuun dhugaa taates ni beekan. Giiftaraan dhaaddate ani giiftaraan qabaa giiftarri kiyyaa fi ka'isaa kophaadhaa yoo jee. Giiftarri arraan tana dhufee ummata keenyaafin dhaabbanna jedhuu fi giiftarri guyyaa san inni dhaaddatuunoo giiftara kame. Oromoon tun lamaa jira. Oromoo version 1 fi version 2. Moodhiiroo ana qofaatu Oromoodha. Waan je'uutu na keessatti uumame. Zaayiraan isinitti hima. Ani nama maleekaa miti. Hangam fedhe yoo nobsa qabaadhellee namaa beeka. Si galee? Tanaaf guyyaa kana dabarsi jennaan akkumaan ani guyyaa kiyya ummata kiyyaaf irraa bu'ee dura aanee waanin taphadhu haa tapha. Guyyaa kana dhiisuus niin danda'an guyyaa 30 takkaa kana. Garuu ammoo wanni jiru guyyaa lamaan gurbaa kana jijjiirsise. Gurbaan kun ummata sanbira labsateetiti an akkanaa fi kanaa fi kanaa wajjin taphachuu deema ummata kana lafatti laayinaa koottaa jeen yoo kana jedhan nu sodaatanii yaada ju'uutu na dhufaatu jira isaanirra. Wanni lamaan kunis waliin na qabdee jirti. Yoo ammoo kanuma hundaahuu dantaasaati inninis ummanni kunis dantaasaaniiti itti dhiisi bira kuti yoo jedhanillee an ummatarra guddaa garuu ammoo
Anfeer ta'a wanni kun guyyaa kiyyasan nama bakka buusanii ani deebi'ee guyyaan biraa kaniin qabadhe kanas guyyaa kanas bakka dhaamsuun xiqqisho anfeer hin tahuu hin isin gaafachuu dhufe takkaffa. Giiftaroota ifi warra na jaalatu tanaan isin gaafachuudhaaf dhufe. Lamada ummata biraatiin jira warra gartee TikTok universal kana akkana wal jala erguu danda'u warri san akkaataatti wanni godhan dhabuu malan na jaalatanii ammoo warrummaan gartee taaptaap godhu kunu maqaa kanarraa haqa qaba. An bakkaan an jiru ammallee na fahama maqaa Oromoo jiru kanarraa haqa qaba. Maqaa kana nurraa dhiisi. Reefu nama 200 jecha kana jechaa ture amma nama 100 jaa. Maqaa Oromoo kana namichi leenca darbuu fi namichi TikTok universal darbuus haqa wal qixatti qaba. Maqaa Oromoo jaa. Oromoo miskiinaa fi tujjaara kiristaanaa fi waaqeffataa fi muslima jidduu jirti. Hundinuu haqarraa qaba. Maqaa keessaniin taphadhamoo hin isin gaafadha. Yoo anfeer godhuu dalaguu feetanis dalagaa mirga keessani. Anammoo isin harkaan jira yeroo hundaa'u. Yoo waan feetan dalaguu feetan isin harkaan jira dalagaa ammoo maqaa keessaniin taphadhamoo maqaa kiyyaaniin taphadha. Yoon qaanyees maqaa kiyyaaniin qaanyawa. Yoon taphadhees maqaa kiyyaaniin taphadhee ittiin milkaawa. Yoo ammoo maqaa keetiin hin taphatinii maqaa Oromootiin taphadhu jettan warri maqaa Oromootiin taphadhu jettan san naa barreessaa fudhata akka warri maqaa keetiin taphadhu jettan san naa barreessaa kuni hoggami hoggaa gartee ummanni kiyya aboo nuti si qabne qabaamii si galee nuti si qabne qabaamii hoggaanaan jettanii an isinii qabamuu dide maqaa kiyyaa maqaa kaaniisan isinitti himeen jira. Ammoo anis Oromoodha. Giiftaroonni jarri biraa dhaadateen sanis yooniif uummata biraa ta'an hin beeku. Yooniif gartee uummata Ingilaand fa'aa uummata gartee Raashiyaa fa'aa yoo ta'an hin beeku. Yoo uummata Oromoo ta'e anis Oromumaa jechuu yaada juusaniin qaba. Yaada kana isinii kannee maal jettaniidha? Warri koomentii 11 barreessaa jira. Uummanni TikTok universal yoo roobsee booda'anii gaafatamuu jechuudha. Realitii jirtuun isinitti himuu jira. Warruma taaptaabii dhimma warri lakkoofsa barreessaa jiru. Ustaaza komitiinuu warra liibaliin isaanii 12 illee seenini. Leevalii dubbiin leevalii miti. Leevilaa miti. Dubbiin leevilaa miti. Warra diina duratti nama dhiisuun hin ta'u miira keessa jiran ni beektaa jirre akkuma kiyyaa. Miira keessan seenina haqa walitti himuu firummaan Ustaaza dhugaa jirtutti dubbachaa jirta. Taaptaabiin silaa nama moosifte taaptaabiin guyyaa obboleettii teenya eenyu ummu firoon nama moosifti. Taaptaabii miliyoona 37 godhe namni. Taaptaabii mi dubbiini akkasitti uffadha.